guddate gabbee okay salaaleedhaaf namni kun sagalee ta'uu qabu haajoo mee anaatu isaa beeka abbaa fedhe mee haajoo anaatu beeka jechuu okay saan kun saa wal qoodanii miti saan kun saa wal qoodan osoo hin ta'in harmeen achi boochu jirtu unkwaan si dhala si beeku mititi okay eenyutu oromiyaa bulchaa jira yoo ta'e gaafatteen namni amma salaalee keessatti dhumu jiru eenyu mootummaan naannoo oromiyaa eenyu ta'e gaafattee nama deebisuu danda'anii miti bar okay namni dhumu jiru feemasa ta'uu kan keessin beeku lola ta'uu kan keessin beeku qabeenya abbaa qabeenyaa ta'uu kan keessin beeku maal akka taatee isin hin beekan jechuu ummata miskiina bishaanirra qulqulluutu dhumaa jira jechuu gizee waa soitan ummata san yaadu qabdan gizee waa jettan ummata miskiina saniif yaadamuun irra jiraata jechuu tole itti aansuudhaan ummanni maal barbaadeettanii xiyyeeffatuu danda'uu qabdan hawaasa kana yoo laaltan ummata miskiina haada ijji lama taatee imimmaan garuu gara shanii irraa yaa'u maal barbaadeettanii yaadamee gizee xiinxaltan waan daakuu fi zeetiif boocu isiniif fakkaata waan garaan beelee boocu isiniif fakkaata namni laal gubatteen beeytuu ibiddaan taphattaa itti oromoon durgizee mikmaaktu gubatteen beeytuun ibiddaan taphattii jedhan warri gubateen beeyne ibiddaan taphataa jirtan jechuu dhaggeeffadha nuti ibiddi nurra bu'uu baatullee akka nurra bu'eetti yaadna jechuudha saba kana keessa waan dhalannee guddannee sabni kun maal akka ta'e kalees arras fiil goona jechuudha saba kana maal akka sabni kun ta'e gaafa shawaa keessatti namni dhumu gaafa salaalee keessatti namni dhumu nuti asii dhumaa jirra jechuudha akkasii yaadna isin garee ummanni kun ummata nagaa gaafatu jiru ummata qabeenya isaa bira alaa fi manni isaa qeen isaa dhiigaan laaqqamaa jiru namni qabeenya isaa biratti dhiigaan alli isaa manni isaa dhiigaan laaqqame osoo nyaata kaniteef waan nyaatu isinitti ni fakkaata mee ifirra qabaalaala anamma ifirratti ilmoon kiyya osoo rasaasaan na biratti waadamtu ilmoon harma luisisu jiru xiyyiitiidhaan dhiiga na biratti gizee facaasan yoo nyaata nyaadhu itti na fiddee sin taazzabaan okay namni ilmoo isaa awwaalcha ilmoo isaa awwaalatutti hin jiru reefka ilmoo isaatu namni arkaa hin jirre waan daakuu fi zeetii yaadu sinni fakkaata namni hundi akka keessanii paastaa miti paastaa baruuziin ta'in as gabbaatanii namni gizee gabbaatanii waa'ee gargaarsaa haasoitan amata meeqa gizee dubbattan bakka nuti jechuun hayyee haa ta'u jenneetuma isin dhaggeeffanne bara oromoo kana gawwaan godhina oromoon gawwaa miti oromoo gabrummaatutu irra baay'atee sammuu isaa gis takka gizee waa himteef haya jee fudhata because ummanni kun ummata bakka rakkoon itti baay'ate waan ta'eef malee ummata gawwaa adal hoolaa isinitti fakkaateen ummanni xiyya ummanni shaxxuura ummanni oromoodha okay yoo nageerratti hojjetu taate abbaan fedhe nageerratti hojjechuun sirra jiraata saa ummanni waan maal barbaadeettanii addan ummanni nagee barbaada ummanni zeetii geessituufillee saa bikkatti zeetii itti geeffamuuleen hin jiru ankaraa deemaa dubbiseen ture ummanni kun gargaarsa barbaada lakkii maakii koo gargaarsan barbaadu karaan itti gargaaranis hin jiru daandiin hundi cufaa makiinaan konkolaataan tokko seenuu hin danda'u namni tokkolleen isaan gaafatuuf dhufu yoo dhufeellee karaan guutuun marfamee jira ummanni nageenya gaafataa jira ummanni nageenya gaafataa jira malee takka waa'ee gargaarsaa namni dubbate waa'ee zeetii waa'ee daakuu namni gaafate hin jiru naan jee mucaan dawwalee gaafannaan because isa caala namni beeku hin jiru waa'ee ummata kana ammasaa kanatti maaliif jennaan mucaa kanaatu rakkoo sanillee babal'isee kabaasu jiru isa waan ta'eef namni akka isaatillee hin jiru waraana keessa dhaabbatee lola keessa dhaabbatee kan ummata gargaaru mucaan kun bar injiinaraa bar nama baratee injiinarummaa qabu war mucaan kun jechuudha okay nama jabaa jechuudha isin garee nama amma dura oromoof jecha caccabee daakamee fayyee amma fayyaa isa deebee nama miila akka rabbiitiin fayyee malee bar nama arra miilaan deemuu miti bar karaa deemaan saayiba xiyyaa bar nama amate meeqa ol beenu bar nama arra miila lamaan deemuu miti bar nama miilli isaa caccabee jechuudha arra isin gabbaatanii an saba kanaaf kanan godhe oromoon waata kanaa gooteen beektu oromoon sannaa gooteen beektu ka oromoof du'eetu jira habibii
Oromoof daakameetu jira jechuudha. Yoo sabaaf hojjette onnee keetirraa hojjette malee Oromoo waasii gooteef sabaaf hin hojjettu. Oromoon si arrabsiteef illee sabaaf hin hojjettu jechuudha. Abbaan fedhe si arrabsullee haadha miskiina achi boochu jirtu. Dhalatuu tan ta'e tan beekin saniif sagalee ta'uu sirra jiraata malee warra as gaddeebee si arrabsuu fi warra as gaddeebee si qeequuf jettee Oromoodhaaf sagalee hin ta'u yoo jettu qaanyidha jechuudha. Akka nama beekumsa hin qabne akka nama baratee hin barannetti ilaalamte jechuudha. Sagalee hin ta'uu namaan na arrabsee Oromoon na arrabsee maal jettu. Oromoon lama sadii si arrabsteef haadhatan ta'e miskiina achi boojuutuuf sagalee hin ta'u yoo qayeetu taate bal qaanyidha barkun. Qaanyidha jechuudha. Mucaan kun akkasi caccabee ka guyyaa tokko Oromoon mucaa san gargaarsa miti waa takka hin goone akkasi caccabee jechuudha. Akkasi caccabee miilli irra daakamee fayyaarra fiildi isaatiin osoo hojii meeqa hojjetuu danda'u ummata gaddeebee ummata gargaaraa jira jechuudha. Dhakaa san keessa ciisaa jira. Maaster Abinnatiin sila akka Itoophiyaatti gargaarsaan tokkoffaa jedhame lola keessa dhaabbatee nama gargaaree hin beeka. Lola keessa dhaabbatee osoo asiin qawween dhaga'u asiin dhiiga facaasamuu gargaaree hin jiru namni akka karaa deemaa jiru. Because waan Oromoo ta'eef qoodan kannitaniif. Because waan Oromoo ta'eef harka rukuttaniif. Because Oromoo waan ta'eef hidhuu fi ajjeesuu barbaadan jechuudha. Karaa deemaan ummata qaba. Isin boombii qabdan, isin qawwee qabdan, isin waraana qabdan, inni immoo ummata guddaa saba bal'aa qabaa jechuudha. Waa tokko godhuu hin dandeessaniin. Warri irra dhaadataa jirtan, warri isa hidhuudhaaf, ajjeesuudhaaf doorsisaa jirtan, inni ummata bal'aa saba guddaa qaba. Isin taankii qabaattanis, inni rabbii isa uume qaba. Isin boombii qabaattanis, isin humna qabaattanillee kan isinirra humna qabu rabbii qabaa jechuudha. Kana hubadhaa jechuudha. Fayyisaa miila luffee sunis dhaggeeffadhu asumaanuu. Feesbuukaan siifin dhufaatillee amma. Okay, Fayyisaa amma Feesbuukaan sii dhufa jechuudha. Likkii keessi likkii kan miila malee sammuu hin qabne jechuudha. Miilaan fiiguun sammuun fiiguu sitti fakkaatee jira. Likkii keessi jechuudha. Sii kan mucaa kana nyaachisu jiru waan ta'eef likkii keessi Feesbuukaan amma na eeggadha. Amma Feesbuukaan isiniif dhufa. Daddabochi gizee nuti callisnee teenyu bar waan dubbachuu wallaallee isiniif fakkaata. Nuti bar beekaa callisnee teenyaa bar. Callisnee teenyaa bar. Akkana jettee bar beekamtee bar akkana jettee waan sabaaf yaadu nuuf fakkaatee jechuudha. Eddaanoo ati akkana jettee waan biraatiif. Waan biraan na jiraaf akkana jettee eddaanuu nuti bari saba keetiif sagalee taate jenneetiti fayyisaa siin jennee bar akka sammuun kan kee buqqee ta'e yoom beekne jechuudha. Akka sammuun kee xashii ta'e maaliif beekne eddaanoo ati faranjoota amaalalaa jirta achirratti faranjootaaf waan bira abstract imojinni taraakti godhuu turte eddaanuu nuti hin beeknu bar saba keetiif sagalee taate jennee fooloo sii goonee si guddisne guddina kee malee bika guddaa si keenye beekumsa kee malee beekumsa sii kannine. Okay, qafoo akka taate osoo si beenu achis buusne jechuudha. Arra deebitee saba keetiif sagalee osoo ta'uu qabdu loqoda shanii loqodettee hawaasa kana adda baasuuf hawaasa kana wali kaasuuf hawaasa kana rakkoo keessa uumuudhaaf gabbaatee waan beekte laaqattaa jechuudha. Namni kafooloo si godhu sirraa waa baratuuf yoo waa beekte sirraa hubachuudhaaf malee kaaka keetii duwwaa kana duwwaa jechuudha duwwaadhaati sammuun kee duwwaa. Wanti kee duwwaa jechuudha fiigi ati fiigi inuma fiigi maa fiiguu dhabde aslan fiiguu qabdaati. Fiigi ati fiiguu qabda malee waa'ee sabaa naasa'ii waa'ee sabaa sirraa illee hin bareedu sirraa illee hin deemu fiigi inuma fiigi jechuudha daggala keessa fiigi ati osoo fiituu caccabi inshaAllah. Isa kan mucaa kana jechuudha akka mootummaan nuti ilaalu mucaan karaa deemaa waatee taanaan fayyisarraa Oromoon gabbuu hin qabdu. Fayyisaa miila luffeerraa Oromoon gabbuu hin qabdu jechuudha. Because isa kan mucaa kana maxxansee eenyu duratti qeequu ture isa waan ta'eef mucaa waa tokko taanaan kan ajjeese Abiy Ahmad osoo hin ta'in Fayyisaadha. Fayyisaa hongee dheessa biyyaa beesan jechuudha isa jechuudha. Kabeelaa fiigee wanni jeessan isa jechuudha. Biyyaaf waan fiidee nutti fakkaate eddaanu garaa keetiif fiidee jechuudha. Oromoon kun ni tasaase Oromoon kun hin dogoggore jechuudha. Biyyaaf fiidee biyya guddisuu fiidee inni nuti jala fiiguu turre eddaanaatu waan biraaf fiidee jechuudha. Dhugaa rabbii gis takka nama aarsa wani tokko miira keessa illee nama galcha. Itti aansuudhaan miira keessa seenee yoon dubbadhu. Because hin aare jechuudha wanta Oromoo kun na aarsa umrii xiyyaa olitti aaree coggaarraa naqabee jiraan amma isaa kanatti. Osoo hin heerumin coggaarraa naqabee jiraan amma isaa kanatti yoo maramee waa hedduu na keessaa ba'a. Waa hedduu jechuudha.
واحد أبي أحمد نكيساية أدانا تاوي نكيساية شمالس نكيساية تاين هدا ملي نكيساية نمني نكيساية نيجي نبر إنجور وانا مسا كانت نمني نكيساية نيجي نإنجور دمك ما كون نكيساية مسا كانت يوم مرام because سموكي damage تاجر سنيجالي damage إجيكي يلي نكوماجة إفاني لينجور إفاني أنك دفوني نيجوم للايف سينو هدو جرجرين جرا باتري يبسدين سينو إجيكو بك أجرتي وان سبا كان تاني فربين هادو بطنتي غلطة لي سبا كان رام بربانو نمني غلطة سبا ساتي غلطة وميلين بربانو because سبا كينيا فيو هجنو غلطة بربانو سبا رادا لنيف بيه كينيا بون سودا بيه كينيا كابتشي سودا بيه كينيا نجينيا بيه كينيا تفجني غافو جنو واتك كان متى كل رام بربانو يجو confidence قبنا جتشو وان بربانيو سبا كينيا بتو بتشو نبونسا سبا كينيا بدون نبونسا سبا كينيا إني كيو أنغلي هما نتيم فكاتو جو آتي بيه هنجرتو بيجاباتي روزا مدام ياتشا كنا دوبتتن أم بيجراتشو بدو لا لبونا ما ميكا لبو ماتي كيا كابسيسي ناس دوبت أبر أينو تي إنت لعبلو تنبي خنبران نما ديكالان ده نمر إنت لعبلو تنبي خنبر أوكي لبونا ما ميكا كابسيسي ناس تيني هاسوينه شوكزي هاسوينو سنيجالي لبونا ما ميكا كابسيسي ناس تين إنت لعبلو تنبي خنان أوكي كوتران ده ديان سنيجالي متي أكاسيو خنافيلي ديبي بربادن خرابراتين دمو وانتنا هفي وري خراديما post godhaa jirtan kuni maal yaaddani diina moo firana dhibu jira bar sa'aan nama itti faarsu amma miti bar sa'aan kuni sa'aan amma keessa jiru kun sa'a nama sabaaf hojjete itti faarsinus miti nama sabarratti hojjenne khatti abaarru sa'a kana miti wanta hundaafu sa'a qaba wanti hundi sa'a qaba jechuudha wanta oromoon faarsita katakaa khabara khatiin jiru eenyu barakateme ko oromoon faarsite duu malee ko oromoon faarsite hidhamu malee nuti abaarsa qabaanneeti miti bar wanti nuti jaalanne diinaaf hin ta'u waan ta'eef malee wanti nuti ilil jenneef diinaaf hin ta'u bakka aguma san dabarsanii ija ummata kanaa dhaamsuu barbaadan ummata kana mataa qabsiisuu barbaadan jechuudha mucaa kana amma oligatiin orfsanii wallahi reefun tana gizeen dubbisuun jechuudha akka itti sagaleen isaan dubbise garaan nabade jechuudha nama meeqa mata dheeraa walbeena saayii bakki maali bakka jechuun waan hunda isaa tiktokii as fideen dubbisuu barbaade gudura'ina tiktokii heerlee dhaamseen jira hunda dhaamseen jiraanna maatii isaatillee dhaqanii sodaachisaa jiran jechuudha isintu maatii isaatillee post godhe ilmoo isaa jaartii isaa post godhu mee maaliif barbaachise maaliif barbaachise o emeni reefun tana waa'ee isaa post godhee ture akka mootummaan isa barbaadaa jiru akka mootummaan doorfifamaa jiru o emeni post godhee ture haya amma maal jenna kanaan isa yoo inama dhageessan jechuudha tuffii nama tuffattan I don't know maaliif akkati gizee meeqa dhiisaa saa namatti faarsan amma miti saa qaba ummata irratti xiyyeeffadha nama hin dhageessan jechuudha ilmoo isaa post gootanii haadha manaa isaa post gootanii fira isaa post gootanii saayiboota inni footoo waliin kee hunda post gootanii maaliif barbaachise qoy maaliif boo'icha jaalanna qoy yoo waatee as deebinee boo'uuf deemna miti yoo wanta ka uumame as deebinee boo'uudhaaf moo maaliif gara oromoo maaliif akkatti boo'icha jaalanna qoy gaafa waa goonu maaliif miira keessa seenna qoy maaliif miira keenya to'achuu nu dadhabsisa qoy na dhibaaba miira keenya to'achuu qabna gizee waa goonu miiraan deemuu qabna gaafa miiraan deemne nama jaalannu ni miina jechuudha gaafa miiraan deemne nama ummata saniif yaadee lubbuu isaa dabarsee lubbuu maatii isaa qabsiisee lola san keessa ka dhiirri meeqa jiru oromiyaa keessa ka jabaa meeqa jiru baala xunchaa baala daratii meeqa osoo jiru miskiinni sun kadheen gadda caccabee fiifuu miidhaa qaba baay'isawee ka miidhama qabu
ummata san keessa dhaabbatee gargaarsa ummata san gargaaruu jira jechuudha. Ummata san olii gad qabaa jira. Ummata san bishaan itti qabaa jira. Kadhaame ol qabaa gad qabaa jira jechuudha. Rabbi umrii isaa dheeressu. Mucaan kun ummataaf yaade ummata irratti yaanne namni ummataaf yaade Rabbi haa yaaduuf. Wallaahi laazim akkatti garaa na balleessu anaatu beeka jechuudha. Warri geemii ergu kun maal teessa? Tole. Kanaafuu jechuudha. Akkasiin isin jaa gargaarsi uumaatu hin jiru. Yoo nyaadhamuu barbaadan immoo abbaa feetanii gargaarsuu dandeessanii. Gargaarsi barbaachisu hin jiru. Warra deddeebinee isinii himna. Gisee hunda Oromoo nyaadhamuu hin jaalatinaadha. Ijoolleen mana Arabaa kun suuta jaa. Suuta. Walitti gayyaana yaate.